أوروتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتوا ما سلام تاكونا دي بساكا لكي دام كان نسنيكن نادي بسا مالي هرّا نمني ديفا ما سنغافة جرا نمتشا كان ديفا ما هنغوتو فيمو هنغوتا نو كان زرامو إسن الرا كان برّوتا نمني كينيا مودو غارب بچا سفود أبيرا واميديا رتاسا مسولا دي جرا نمني كينيا دي بي سبييتا أجرا إسا يومو كان سبييتا أجرو أكشيكا تجارة لالمانو ميمينا ميچكون وانا نجارو لغي فاني ديبين إن سلام تاني على فاتي دبتون دندتر أبان فيتا كس أمكم أنا إسن إنجل إتو دبتون دندتاني إسي واجهتون دندتان دعوانا كسنجرو أولا مكانا ما واماني إبالو أت إرغما دا أت نبيي دا نت إرغمتي دين تاتو مكان وفيف براتي هوري مكانا ما وامتي دعوا قرو ما برباچيس إبالو نمتي أكسي نمتي نمو ما ربي ساباسو هاتت أبوليتي تيت برودو هذا فاتي أرى ستان أكنت أربا ودو أرغتي أرى نمني فاتو تأسير أرب ستان توني وانا نجيت وانا تاسو تانين بيت إتيتي كيسا توكو توكو مباس ودو أرغتني أربا من لي ستان أربا دوغو تاني أرب ستان انجرو ديري نسير انجرو سيغالي انجرو واني إسين قوبي كانوما واني إبدا إسينيتك أبي كانوم أما اللي سيريس إجانو ركون أيين أرسا هدو أسيرت ولين كفل warruma dhukkubsataa kanatu Amaanu'eel afatallakee tiktok irratti dhufaa jira moo mindinaa ugiraanuu aggaaba'eeyo safuun keenya badeera nu waan jennu sin qabnu waan haasofnu sin qabnu safuun badeera bakka namni akkamitti namni guddi akkasitti haasaa nama guddarraa haasaa akkasiin eegduusin obboleessi keenya Ciisaan immoo dhiifama sin gaafatee jira isin kanaan dura koomantii irratti viidiyoon kanaan dura gadhiise irratti koomantii irratti galtanii gadda keessan kan isin baay'ee aartantu jira kan isin baay'ee aartanii koomantii irratti barreessitan jira isin hariyyuu kunoo kan immoo hadha qalbii isin fayyisu dhiifama sin gaafatee jira gurbaa kanaaf meemeesin immoo dhiifaman gootuu fi kan jedhu koomantii irratti hariin keessan koomantii irratti na barreessitu akkasuma Ciisaa irratti ka guyyaa kaleessaa isin mufachiiseetiin ture jechuudha shabaaba lafaa dhufa jira nafaa cufa jira wanni ani kaleessa dubbadhe sun dogongora in dogongore hawaasni islaamaa ka addunyaarra jirtanii fi ka lafarra jirtanii fi ka onlaayinirra jirtanillee dhiifama isin gaafadha jedha afaanuma isarraa dhageettan baarakallahu. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብዙ ነገር ተወርቷል አውርተዋል ማለት ነው ኡስታዞቹ ስለዚህ እኔ ማብዛትና ማስረዘም የለብኝም አጠራ አድርጌ ለናገር እኔ ወላሂ እንደ ምክር ነው የወሰድኩትና እኔ ብዙ ነገር አውርቻለሁ እንደ ምክር ነው የወሰድኩትና እናንተ ወንድሞቼ ናችሁ በዚህ በኩል ከወሰዳችሁት አፎ እንድታረጉልኝ እጠይቃለሁ ጀቺ ከሌሳ ኦቦሌወን ፊ ኦቦሌቲ ቲያ ሙፈቺሴራ ዋን ተየፍ ከነረቲ ጀቺ አንሌ ጀቺ ጀረሙ ቀብኔ ጀዴ ሰበባ ኢሞሽናል ተውደንደሃ ከናፍ ዲፈማ ከኑ ጎተን isin gaafadha dhiifama eeka emotionally dhaan waan kana haasee jedha jira inni garuu dubbiin kun akkas dheerataa akkas taa'atti hin barre mucaan kun garuu sabiyyiidha bakka sabiyyiidha samantaa biraa ragatii dhufee jennaan hariin keessan dhiifama godhaa fi dhiifama isaa kanas taqabbaluun keessan dirqama naan isin gaafatan dagaatina ishi isa biraatiif immoo dhimma dubartootaa wal qabsiisnee maalii goonee akkas deemnee waajjira deemne isin har'a kan waa'ee dubartoota waa'een Ciisaan hangana dubbatee kun isin ciqu dhimma dubartootaan kan wal qabatu waa meeqa uumamee ture magaalota garagaraa keessatti godinaalee Oromiyaa keessatti waa meeqa ta'ame dubartii irratti waa'ee dubartoota ijoolleen shamarran keenya kan barumsa dhabanii hijaabni irraa mulqameef dhimma dubartootaa wal qabsiistanii maaf mana seeraan deemtanii beektanii isin irratti dhimma islaamummaa dhimma garagaraa irratti dhimma shamarranii wal qabatu meeqa uumame saniif dubbattanii warri akka biyyaatii fi akka magaalaatti illee hin qabna nu jennu nama guddaadhaati sila nama waan kan mitas gabbeessa jennee nu eegnudha. Akka hariin keenya yoo haasaa dheeressuu dhiisne waa'ee isa irratti haasa'amus haasa'uu dhiisne hariin keenya yoo al tokko dhiifamaa goonuufi dhugaa rabbii bakka haasaan dheerannaa waan baay'ee keessa galaa jira isaafis waasoftees isa irratti waasoftees waadanuu keessa gatii galu jennaan dhiifama gooneerraafi miti. Ciisaan ijoollee baaleetii jedhan eeganii ijoollee baaleetii jedhan amane dubbiin inni jedhe dhugaadha. Amma dhiifama gaafachuu dhufe maaliif afaan tun albee jedhee dhiifama gaafachuu dhufe maaliif dhiirri baalee shamarrantu gaafatti dhugaa rabbii dubbachuu shamarrantu gaafatti malee dhiirri jaraa nama gaafatan wallahi an tokko wayitii deemee barree akkoo akka jedhadha ila baalee jechuudha kanaaf barri narraan banne innis akka isaatti narraan banne kanaafuu mucaarraa bu'aa mucaarraa dhaabbadhaa ijoollee
baalee kirrii wayii hidhattee deemte irratti bokkaata. Waan isin hidhattee deemtu hin beekuun. Ofitti sasaabdi. Shamarran ofitti saabdi. Dhugaa rabbii sawaamti. Kanaafuu bishaan dhugaa dubbatee amanaani. Amanaa dhugaa rabbii amanaa bakka tafattaani. Waan jarri hidhattee deemtu ofitti mooddamuu baasaa. Duballeessiteetti kan dhiira kutaa Oromiyaa keessa deemi dhiira baaleetti bargaan akka kennu jetti sheexanillee nagaadha kabiyyi. Waan hidhattanii deemaa jirtan kadhaa rabbeedhaati. Hojii sheexanaan hojjetinaasiin. Waan isin jedhaa jirtu hin beeku ani garuu immoo dhugaadha jedhaa jirti jecha kana dhiirotiin baalee kana ilaalaa jirtan meemee haasaa siitiif deebii kenna. Dhugaadha durbi isinirraa akkas taati manatti dhuftee akkasii seentan kwaakwaati. Ankuno ankwaakeera jedhaa jirti. Mana isaa ankwaakeera jedhaa jirti. Kan siin beeku jarri maatii koorra jiran garuu qulqulluudha. Kanarraa qulqulluudha bilisa kanarraa. Dhugaa rabbii mana barumsaatti namni akkas ta'e jira garuu ni yaadattu garuu waan akkasii mana barumsaa keessatti akka hojjetan. Dhuguma isaa kunoo. Kunoo innis nu fuulduratti ilaalaa jirtanii barattoonni karaa ganda digaluu fi karaa ganda dalgamoota irraa warri dhuftan sangaa gurraacha gaafisaa dalgaa miilla 4 kan qabu akkuma kana hoolaa faana dhamti hoolaanis jira hoolaa lama hoolaa diimaa fi gorommii tokko magaala bifa booqaa kan ofirraa qabu ganda digaluuf keessumaa karaa dalgamoota irraa warri dhuftan warri argitan gatiin argaa kaffalama miti innan kaffala argamu malee rakkoon hin jiru gatiin argaa hin jira hadaraa nu beeksisaa nutti maasiniin jedhanii kunoo nu fuuldura dhaabataniiru hadaraa warri argitanitti yoo jiraattan gatiin argaa jira hiriira duubatti haftaniitu nu beeksistu warri argitan tole gara kilaasii keessanii deema namni arge yoo jiraate duubatti hafee biirootti dhufee nutti taa'imu. Eenyuun garuu kan yaadataniitu meemee namni yaadate koomantii irratti. Bergindaangoo eegamuu qaba Itoophiyaa keessatti daangoo qalamuu qabdu kurmaan qalamuu qabu bergindaangoo eegamuu qaba qulla baadoon baado zeeroon zeero. Eshi ayyaanaaf isin qalluuqa moo obboleessa keessantu qalameenaan akkas ta'aa jirtu? Obboleessa keessantu isin jalaa qalamee mirga isaatiif iyyaa jirtu amma. Rifatuun amma ka kiu jechuun amma ka. Seenoftaa ni gaabbita sa'aatii 24 keessatti deebii kan keewwan dhaga'een takkitti si fuudhe miti sargii atantamaa godhee guyyaa kana keessatti akkuma ati waan addunyaa kanarratti hin argine addunyaa kanarratti hin dhageenye fiilmii nuun argine diraama irratti hin argine abjuu nu argeen beeyne mushirraan yeroo jalqabaatiif yoo namni argitan jiraatan hin beeku an argeen beeku yeroo jalqabaatiif uffata haafachiistee veeloo haafattee bijaamaa itti uffistee hin dhufettee achiin gabbaatee hafte ka salphate ana qofa akka takkan na salphiteen anillee immoo na salphisteen sa'aatii 4 keessatti deebii kan keewwan dhaga'een anillee waan an godhu takkaa miti dubartii 3 guyyaa takkitti keessatti veeloo itti uffise cidha ajaa'ibaa dachaa ka duraa san harka 5 caaluun fedhu namni dhufee fedhu hafe maaliif nama karaa gubbarraa walitti hin qabne sargii ajaa'ibaa godhe guyyaa takka keessatti dubartii 3 waan hin fuudhin kijibaanan jedha. Rifatuun amma ka kiu jechuun amma ka. Diraamaan jara kana garuu yoomuma dhuma. Maaf diraamaa akkas nutti gootu kun maaf diraamaa akkasii nutti hojjettu. Bakka wal fuutanii bakka dhumeera dubbiini. Maa inni diraamaa akkas daneessuni. Meemee maatiin keenya tokko moo waan tiktookii irratti hojjetan meemee haalaalu. Maatii keenya tokko tiktookii irratti bareechaa laala. Fuuldura qaba jetti. Adda soolifana ta'uun jaartaa urgaa jaartaa. Maraata niqiluudha moontee kun. Rifatuun amma ka kiu jechuun amma ka. Silkii kun irraa bitaa. Oorotaa silkii kun irraa bitaa. Oorotaa. Maraata niqiluudha moontee kun. Oorotaa hawwaa silkii kun irraa bitaa. Dhugaa rabbii silkii kana irraa bitaa bakka. Jazbaa haara kee deemasi. Kosi. Hayyee qoyaati yoom na fuuta. Aboo si fuuna sin jenne obsiree ammatti hin ta'u ganaadha. Har'aas gana borus gana jechuun kan dhumuusa. Ganaadha ka'ee duwwaa mooson qophaa'ina akkama baaqiyyaatti si fuudhaan. Hayyee bar an dubartiidha umriin tiin deemti bikka takka teessee nan eedu. Umriin ta'e deemtu xiyyaas ni deemti hogguma deemtee adeemture wal fuunaa mi bu'e. Hayyee yoo akkas taate atilee nama biraa barbaadadha illee nama biraatiin barbaadadha.
Ayyee khidiim gaadubaan hin dhaqqabaan amma fuudhu tapha jirtaati. Eedim jabaa si hawaasuu asi fuudhu. Aboo deeman duraannis ittiin kijibaa sin jaaladhu gowwaa daa'imiti na fuudhuutti sisanu. Nageetti hin dhaqqabaani. Yoo waan hin fuune umrii jaraatti hin taphatina. Dhugaa rabbi jarri dhiirotaa kanarratti bareechaa of eega. Jaraaf umriin kun umrii impoortaanti siin jedhamtu umrii kana. Umrii kana keessatti yoo jarri gara tokkotti hin dabne jechuudha. Gara booddeetti immoo rakkinatu jara mudachuu danda'a. Eessi gudiin keenya har'aa immoo jaalsanyiin hin badeen hin jedhaa jiru. Jaalsanyiin kun oduu miliqxee baateen hin badee jedhaa jiru. Waan jarri argan hin beekuan, waan jarri dhagaan hin beekuan, eessaa akka fidan hin beekuan meemee dhaggeeffadha. Oduu miliqxee baate ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa duraanii kan ture. Jaalsanyii Nagaasaa torbanoota darbe mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin waliigaltee nagaa kan mallatteesse gaafa dilbataati as badee barbaadamaa jira magaalaa Finfinnee keessaa jedhame. Sababni badiisaas hin barame. Barbaadamaa jira jechuu qofatu ta'e gaafa sanbata jaal shurrubbee wajjin ibsa bal'aa kennanii kan turan iddoon itti waraanni bilisummaa Oromoo galan barumsarra jiran yookaan leenjirra jiranitti daawwannaa taasiseen booda badee barbaadamaa jira jechuun ibsamee jira. Sababni badiisaas hin baramne achi buutiinsaas hin baramne barbaadamaa jira har'a qofarra jira. Sababni badiisaa akka dhageenyeen ifa isiniif goona. Ashi haasaa kana hin namoonni dhiisne amma. Soba haasaan kun dhugaa rabbi soba. Dhugumarraa baay'ee kan fagaateedha. An kana dhugaadha jedhee namaan isin yoo amantan giroo keessan an garuu dhugaadhaan jedhu kun. Jirtu moo namoonni tokko. Jirtu namoonni tokko. Namoonni tokko baanii asii rakkanneetu rakkadheera bakka na gargaara yoo nuti rakkanneerra jedhanii gaafa baanii jala galtanii koomenti jalatti waaqni isiniif haa kennu rabbi isiniif haa kennu harkaa fuudhaan nu kenna waaqa harkaa fuudhaan nu kenna kennaafi waaqa harkaa fuudhaatti kennaafi. Waaqa harkaa fuudhaatti kennaafi nama sararqate. Rabbi isiniif haa kennu kiisii keessan keessa birrii keessanii rabbi isiniif haa kennu jedhina bira darbaa hin barbaanne ta'a. Bakka bira darbaa hin barbaanne ta'a bira darbaa bakka an gargaarina rabbi isiniif haa kennu rabbi karaa keessan namaaf kenna beerijoo. Hin qabdan taanaan bira darbaa rabbi karaa keessan sin namaa kenna. Birrii keessa kiisii kaawwattanii rabbi siif haa kennu waaqni siif haa kennu harkaa fuudhaa kenna. Harkaa fuudhaa kenna. Chiggirii ta'a jira waan kun bakka. Akkuma biyyaatti sirreessuuti qabna chiggirii taati jira chiggiriiti ta'a jira. Tastakakkalu qaba bakka waan tastakakkalu qabu tokko lamaan dubbanna kana caala. Tastakakkalu qaba. Inde asirraa wanti kun asirraa hadiisa keessa yusilumaan jiru moo amantii islaamaa keessa jiru wanti kun rabbi yoo birrii dhabdeedha malee bakka rabbi siif kennu hin jedheni waan sana wallaalee miti namichi sun rabba kennuuf beeka sababatti ta'a sababa siin godhaa jira malee rabbi yoo dhabdee bakka dhabdeedha miti dura dabarfachuudha. Rabbi siif kennuun hadiisa keessa hin jiru jedhanii ulamaan tokko maskida tokko irratti baay'ee namatti kaa'aa turanii dhaggeeffadheetani isin biraan geera. Balgoodhe nagwaarraa harmi kun. Atiin qabbaneeffatte harkatti baattee teessan kun danana bidda bobeessi naan jetta kana godhi naan jetta. Nabbade kaa maani dhabat. Maani. Maani beesaa hin jirtu amma duraa waaqayyoon bishaan. Kana caalaa moo mataan koon jala kana daare maani. Maan ammatti bobeessitu sirriitti. Maa kana caalaa. Attamitti bobeessite kana caalatti bobeessaa nuu. Asitti deebisaa kun isaayyuu. Ay sitti nagarsiisaa qoy. Maal atti agarsiisa ba. Qoy bichaa kana kaa'elfa. Ay nan nadhabee dhugaachuun nadhabee. Achi namtitti gadi gubama dhabee. Duroo garaatti baattareen wanni si taata si qaba jaama mogolee kee lafa si buusa. Mogolee kee seera kubuusa. Achaa sanatti baasina. Kan beektaa dabara. Kanu. Bugeeffadhe ba bugeeffadhe. Yoo jedhu. Ejjetiyyuu. Maa dabaluu wal irratti ta'an ijoo maa inni kun obboleettii kottis zana jettee ana gizee akkas wal irratti akkas warri kutan anis obboleettii koo qabeetan shabbi akkasin godha ture nama tokkotti immoo akkan himne ishii. Nama Itoophiyaa keessa jiru gammachiisuuf ifaa dhaamsitee ibsuun gahaadha. Kun jecha dhugaati. Maraata niqiluudha wantee kun. Ishee mistira keenya addabaabaatti maaf namatti himtu ishee. Nu kana mistira jennee isinitti manni naan isin haasoftu. Bakka mabraatii bobeessitanii dhaamsinaan bakka nuun gammanna sirriidha. Gizee dhufu hin gammanne. Gizee badu niyyen. Bakka kana mistira jettanii naaseenaa uummata biraatti. Aló. Nyaata eessaati meemee nyaaticha kana nutti himaa dara rabbi.
Nyaatuma biyya kamiiti? Nyaata biyya Jimmaati moo? Nyaata biyya Arsiiti moo? Nyaata biyya Wallaggaati moo? Eessa meemee jarri beektan koomantii irratti. Hadha waa danuu koomantii irratti barreessaa jirtu beekaa. Meemee kanas barreessaatii. Itu miila isaarra bu'ee namicha koo miila isaan cabsaa na dhoche ture wanti sun. Sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti. Isin hammeewwan akka naa wajjin turtan al tokko as jedhamime.